namni tokko akkatti afaan isaatiin nama biraa dhungachuu jechuudha. Dhungoo hin beeku. Wanta si jaasan nama sanirra qubachiisu. Yooyaa arraas sagantaa addaatii fi gaafii fi deebii karaarra nama wajji goonu taaddaa qabadde isin rifeetiin jira. Taarraa ammoo bifa addaatiin tagaafattii irraa taadda godhu namni nuti gaafannee deebii saafichaan namarra fixu nu kannanii wanti isin irraa eegamu chaanala kanaaf haarii yoo taatan sabiskiraayib godhuudha. Dhungoo jechuun maal jechuudha? Kan jaalalaa fi firandoonni yookiis jaalalleewwan lamaan wal dhungatan jechuudha. Jaalalleewwan lamaan wal dhungatan jechuudha. Saniin alatti dhungoon biraan jirtu? Injira akka amantaatti illee dhungoon jaalala waan argisiisuuf jecha akkasumatti goddanyanatiidhaan illee kan walitti dhufeenya wal dhungatanis injira. Kan firendiin alaas injira jechuudha. Gosa lamaan. Faayidaan dhungoo maali? Namni maaliif wal dhungata? Jaalala cimsachuudhaaf. Jaalala cimsachuudhaaf. Amma namni guddaan tokko yoon fi ijoollee xixiqqoo dhungate jaalala ijoollee sanii hojii qabsu cimsuuf immoo agarsiisuudhaaf kan daa'imaa yoo ta'e. Kan nama kaanitoo? Jaalala laphee isaarra jiru cimsachuudhaaf kan nama guddaa yoo ta'e immoo. Kanaafuu faayidaan dhungoo guddaan jaalala cimsuufi nama jechuu jirti. Eeyyee. Namni dhungatu maal jaama? Ka dhungatamu sanoo maal jaama? Jaalallee jedhama kan. Jaallatama. Dhungoo jechuun gosa garagaraatti ilaalama. Namni walii yaadi yookaan fira kee hogga yaadde ni dhungata. Ammaa ijoolleen ammaa tun kunoo bakka isin gaa kunoo bakka qabdan baaktaraa jettanii yaamtanii bakka kanaa kana fatti maqaa biraa fa'aa qabdi. Sharaa jetta yoo feete. Akkanaaf jira. Faayidaan dhungootoo maalimi? Maaliif fayyaddi dhungoon? Waan garagaraatiif fayyaddi. Amma keessatti isin akka waan faayidaa hedduutti itti fayyadamu jirtan na fakkaata. Dur nuti yeroo teenyaa naguma gaafachuu fi yeroo dargaggoo fi dargaggeettiin fa'aan bakka gocha garagaraa keessa osoo hin galiin achumarra fixachuu danda'an jedhee yaada. Maali nagiyee gaafachuu gizeettu nagiyee ol gaafachuu wal dhungatani? Ay isaan karaa biraatiin kan eegamu. Ka tokkoffaa kan isin jeessan. Ka karaa biraatiin eegamu immoo keessan kan. Dhungoon maal jechuusaa? Jaalala ibsuudha. Waan isin ibsitu osoo hin ta'in hiikaa dhungoo. Kissing is not killing. Kissing is maal jenna faranjiin. Namni baay'atanii kan irra guddaan fanan jiru Oromoo afaan Oromoo nuti jira. Dhungoo. Suuraa jiru isinitti biree tokko. Hayi kaamera ci deebi'oo taatu fakkaan intarneeta fide. Dhungoon kallattii jaalallattiin ibsatan maal jedha. Ibsaa gabaabaadha. Haya faayidaa dhungoo maaliif fayyadame? Dhungoo maaliif fayyada? Maal warra urgaa dirqama dabsu deemta? Feel free. Caqeenyummaa sodaatiin. Faayidaalee dhungoo maal fa'a? Narra dabre. Irra dabre. Faayidaa takka illee taatu nutti himi malee. Irra dabre. Hin dandeessu? Haya dhungoo keessaan baane malee. Namni dhungatu maal jaama? Ka dhungatamoo maal jaama? Jecha gabaabaadha. Dubbiin dura kana. Namni dhungoo isaa beeksinyoo. Fadhinnaas keessa jiru tokko bifa mallattoo wayiitiin qaama keetiitiin ibsachuu jechuudha. Wanta si jaasan nama sanirra qubachiisu qaban jechuudha. Hayyee namni maaliif wal dhungata? Faayidaan siitoo maali? Faayidaan siitoo maali? Akka waan nama gammachiisu jaamee waan yaadamuuf. Kanumaaf wal dhungata jechuudha namni. Naachuraalii waan ta'eef waan bareedaa jaamee waan yaadamuuf. Hayyee dhungoo keessaan baane malee dhunguma keessaan jira. Namni dhungatu maal jaama? Ka dhungatamu sanoo maal jaama? Lachuu warra ol fadhu jaama. Isaan lamaanitti warra ol fadhu? Qobatti gizeedhaan. Ka dhungatu maal jaama? Dhungatu sun ni fadha jaama dura. Isin isa dhugatamtee feete moo? Lachuu warra ol fadhu. Nama dhungoo jechuudha. No, hiikaasaa dhungoo jechuun maal jechuudha? Hiikaa mataasaa qabaami? Hiikaan dhungoo maali? Dhunguma jechuudha. Hawwikisaa maali? Dhunguu biraa qabu jira. Eekesaa dhunguutti biyaa. Amma mana jechuun maal jechuun yoo naan jette fakkeenyaaf manni jechuun akkana akkasii waan akkana lafatan namni keessa jiraatu jeetiin definition isaa yookaan hiikasaa siilaadha. Dhungoo jechuun maal jechuudha bifa sanii? Dhungoo jechuun namni tokko akkatti afaan isaatiin nama biraa dhungachuu jechuudha. Hiikisaa akkasii waan biraa tokko qaba. Faayidaan dhungootoo maali? Namni maaliif wal dhungata?
wal jaalachuu yookiin wal fedhuu agarsiisudha. Jaalala qofa agarsiisuuf Fedhiis agarsiisuudhaaf. fedhiidha. Yookiin gammachuu namni tokko hogguu tokko nama tokkotti hedduu gammadee nama san dhungatee galateeffannaa ni godhaaf. Namni nama dhungatu maal jaama? Ka dhungatamu sanoo maal jaama? Ka dhungatamu dhungataa yaama, ka dhungatame immoo ka dhungatame yaama. Dhungoo hin beeku. Dhungoo. Hin beektu? Numa moo? Faayidaan dhungatu maal? Hiikkaa dhungoo sun beekin akkamittiin faayidaa isaa beekaa? Namni gari amma osoo hiikaa isaa wanta kan beekne faayidaa isaa waan beekanii jira. Beeku garuu ifamaayee. Namni dhungatu maal jaama? Kan dhungatamu sanoo maal jaama? Kanallee beeku. Dhungoo jechuun isa dhungatan Hiikaasaa. dhungoo. Dhungoo. Kissing. Kan afaan faranjiitiin jennu sun. Okay. Dhungoo jechuun karaa jaalalaa ittiin ibsatan isa tokko ta'uu ni mala. Dhungoodha. Tole, dhunguma keessa osoo hin beekin faayidaan dhungoo maali? Namni maaliif wal dhungatoo? Akkuma sila siin jedhe jaalala qabu ittiin ibsachuudhaaf walni dhungataa. Isadha kan beeku. Dhunguma keessa hin baane malee dhunguma keessa hin jira. Namni dhungatu maal jahama? Ka dhungatamu sanoo maal jahama? Namni dhungataa. Tole. Kan dhungatamu immoo dhungoo jechuun dhungoo kabajaa ni jira, dhungoo jaalalaa jira. Yeroo ammaa kana immoo wantoota hin barbaachisne dhungoon barbaachisne jira. Dhungoon barbaachisne jechuudha. Fakkeenya biyya keenya keessatti illee baay'een jiru, garuu karaa biyyoota alaa kana yoo deemnu dhungoo jaalalaa jedhanii saala wal fakkaataa karaa jira. Karaa baay'eetiin ibsuu dandeenya dhungoo jechuudha. Dhungoo hin barbaachisne jedhaan ani gama kiyyaan. Dhungoo barbaachisne fi dhungoo barbaachisne. Akkasis jechuu dandeenya. Tole, faayidaan dhungoo maali? Dhungoon maaliif fayyada? Namni maaliif wal dhungata? Egaa akkuma amma jenne kana dhungoon kabajaafis ni ta'a. Fakkeenyaaf abbootiin keenya yeroo daa'imummaatti ilmoo isaanii ni dhungatu. Jaalala barsiisuu, kabaja barsiisuu inni kun jira. Inni biraa immoo dhungoo jaalalaa jechuun ni jiraan shamarranii fi dargaggeessa gidduu jiru. Kanaafuu isa jaalala ibsachuuf inni guddaan jechuudha. Dhungoon faayidaan isaa irra guddaan jaalala ibsachuudhaaf. Taate, namni dhungatoo maal jaama? Ka dhungatamu sanoo maal jaama? Namni dhungatu dhungataa jenna. Namni dhungatamu sun immoo dhungatamaa jenna.